Afoolli gosa ogbarruu keessaa afaaniin dhalootatti kan darbu haala jiruu fi jireenya hawaasa tokkoo ibsuu keessatti iddoo olaanaa qaba. Afoolli jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti gochaalee dhalli namaa keessa darbe afaaniin dhalootatti dabarsa. Akkasuma afoolli uummanni aadaa, seenaa fi safuu qabu eegee yeroo yeroon wal yaadachiisaa akka deemu taasisu keessatti iddoo guddaa qaba. Uummata Oromoo sirnoota darban keessatti aadaa fi eenyummaa isaa irratti dhiibban taasifamaa tureef afoolli bu'aan buuse waa salphaa miti. Oromoon afoolaan waan darbe wal yaadachiisa, haala keessa jiru ittiin ibsata, akeeka fuulduraas ittiin raaga. Dhimmuma kanarratti qophii Adafaartee irraan gara godina Shawaa Kaabaa Salaalee deemuun Oromoo Salaalee afoolatti yeroo kam dhimma baha. Afoolli kun akkuma dur bal'inaan hawaasa keessa jira laate waliinuu kan dhageenyu ta'a. Nu dhaggeeffadhaa. Maqaan koo Abbabaa Geetaachoon jedhama. Salaalee irra jiraadha. Yeroo taphannu yeroo birraa masqalatti wanni taphannu jira. Taphannu kun tapha ijoollee gizee hirummaa kan jedhamu jira. Hiriyaa tokko gizee baafachuu barbaanne tapha tokkoon walii dabarsinaa jechuudha ergaa kana. Ergaan inni walii dabarsinu san immoo kanarratti dubbadhee sitti himuu nan danda'a kaasirbaan. Haa ta'u. Shikara disa baba irade masan kature kisa irade masan kature kisa uljete na lalini ijajalala santubes kisa ijajalala santubes kisa abote mbuajeti akawana abote lava kabdu Birina kenni jetti akawasama nanarra qabduma marata sharbita nagatta kana jenni toli dabarsina jechuudha. Sirba jaalalaati kun. Sirba jaalalaa jedhama. Sabira immoo geerarsuus immoo itti dabaluun danda'ama. Tiga mati tu didda gamana bagenya mati tu didda. Itimati tu didama nada tenya itimati tu didama egadi titi tu kanisa damanda mesitu egadi jibe nama toko nama la mesitu jenne takatoli dabarsina jechuudha. Guti dima bite shuguti dima bite tamudi tiratani ega bite kiya waya dira garati matani kana jenna jechuudha. Ri'aa gaawwannu. Amanamaa gaarii kanaanii akkasitti walii kenninaa jedhamaa jechuudha. Ijoollee keessanoo barsiisaa jirtanii? Ijoolleellee tokkuman qaba barsiisan jira tokkicha. Sirbanii jechuudha. Narraaf isaan sirii kana caalaa irra beeku hundoom nuni isaanii dabarsineerra. Akkasii? Kana caala beeku waan aadaa abbaa keenyaa lafatti hin kennudhani kana caala beeku isaan siriu sammuun isaanii keessa bakka yaada biraa waan hin qabneef nama maatii sanii waan tokko nan qataa yaada biraa keessatti irraa gadu qannasuu dandeenya jechuudha. Isaan immoo waan nuti yaannuuf isaan anan biraatu dabalanii hin beeku jedha akka kiyyaatitti. Nama jajjabeessuudhaafis ofiifis ittiin bashannanuudha. Bakka wanni tokko gizee das nama jedhe dassitaa. Haala jiruuf jireenyaa gizee namatti tole. Aduma inni ofumaaf si barbaada sirbichuu iyyuu gizee dassi jedhe. Garmaamee Alamuutan jedhama. Geerrarsa akka dandeechaniin odeeffadde mee yoommoo mi'an geerrarsa? Biyya faarsu kan biyya caaleen jiru biyyatu faarsamaa, uummatu faarsamaa, qunnaa keenyatu faarsamaa, dambiitu faarsamaa. Kanaaf sirbe. Tole hayyee. Yaa biyya keenya, yaa biyya keenya. Ya biya jabbe maromiyam, biya jabbe maromiyam, ya biya odana we, mem kesatu, abiya girar jarzo, ya biya mangudo gari, ya biya gero gari, ya biya mangudo gari. Kana jariya kurban. Akkana jariya kurban. Ijoollee Salaalee. Ijoollee girar jarzo. Ijoollee biyya keenya.
Mee dubattas hin deebisa yeroo ijoollummaa keessanii sirboota akkamii fa'aa sirbaa turtan? Sirba shobotees nan beeku. Abbaan lammaa dabaleedha. Abbaan lammaa dabaleedha. Abbaan lammaa dabaleedha. Suphee tokko yaada shaggee bareeda. Yaada shaggee bareeda. Sitti galuuf gabareeda. Suphee tokko sitti galuuf gabareeda. Bulletan baay'ee si eegaa. Bulletan baay'ee si eegaa. Sobeto, asobeto, gogorinda Roma sena, gogorinda Roma semena. Ya baye sida bebi ya nantau, esa baki ya tasena, esa baki ya tasemena. Misi adda dani tulun ganda ko ganda wartu ana grar jarso jale malo. Dondani mitana senebe muka kuto argadare muka kuto argadare jale malo domara mita sale shage kalo argadare dura kana sirbine to da jiwal kamne wal dunga chawla chu gize ci dada ini farsu da farsa sintula da kabo tako gafa sargiti kun bitambai mirgana galio bole tako ada oromun kenyatti fuda firmo al gaggeessu gisee dubartiin gurguramtu moo jechuudha hin arrabsine. Yesu birritu amamo shirkee jitu fardamo arreesi bitu anna gisee dubartii. Gisee fuudhee kanaan taphannu. Dubartii gisee gurguran jechuudha. Gisee isaa immoo galgala. Karsaadha yaafoona karsaadha iseen jettu baayisaadha. Mucayyoon baayisaadha iseen jettu duumessa. Waini kudumesa isenjet duresa dhiirsike duresa isenjet yenna kuno kanaan taban. Dhaggeeffattoota keenya qophii aadaa paartii har'aatiin gara salaalee imallee sirbaan isin bohaarsati kan jirru sirbi kun immoo ergaa akkamii qaba yeroo kam sirbama bal'inaan kaasna. Ayyeen Goomsaan Aggasaan jedhama ogeessa aadaaf turizimiiti. Oromoo salaalee sirbaan addan bahu salaalee sirbaan beekama yoo kana jennu uummanni kun calliseetuma sirba yookaan lafaa ka'ee uma sirba miti waan sirbuuf qaba akkatti sirbu qaba sirna qaba iddootti sirbu qaba jechuudha amaloota afoolaa san guutuu isaa agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon tokko kan sirbu okaan gaafa roorroon itti cimte roorroo ibsachuuf okaa ollaasaa waammachuuf roorroo san irratti ittaanee yeroo hojii hojjetu haamilee hojii walii kennuuf wal qeequuf isa jabaa ta'e jabeessuuf isa duubatti harkifate yookaan laafaa ta'e akka jabaatu qeequuf inni kan biraa immoo jaalala sirba jaalalaa jaalalli immoo kennaadha uumaa rabbiiti namni wal jaalachuun uumama waan ta'eef seera uumati waan ta'eef jaalala akkamittiin namni akka wal jaalatu ergaa jaalalaa akkamittiin akka walii dabarsu amma akka jaalate akkam akka ittiin ibsu inni biraa immoo waan dhufaa jirtu waan gaafiitti taate yoo jiraate waan gaafiitti ta'e yoo jiraate maaloodha jedhee gaafachuuf wal barsiisuuf walitti agarsiisuuf inni biraa immoo raaga gara fuulduraa himuuf ittiin faguuf ittiin raaguuf jechuudha kanaaf sirbaa jechuudha. Fakkeenyaaf asii kaasa kachamallee miila afurii sharara jedhee gaafa kachamallee argu gaafa konkolaataa argu akkamittiin akka deemu ittiin hawaasa isaa barsiisaa jechuudha wal barsiisaa jechuudha jaalalalleen kanaan ittiin ibsataa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo roorroon itti cimte kan sirbu kan isiniin jedhe sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujjaan ollaa sii ta'e yoo hantuunni daboo sii ba'e sii ba'ee biyyaa sii ba'ee jedhetu Oromoo salaalee gaafa gita bittaan sirna biraa warra ollaa kanarraan dhufu asuma gara sanirraa gara ollaa kana hin deemne gara gosa isaatitti gara Oromoo Arsii fi Baaleetitti godaananii achi jiraatanii jechuudha. Achittuu gaafa jireenyi ta'uufi diddummoo beenuun qallaa salaalumattuu nu jibbanis alaalumattuu biyya asheenni ishii mummuraa biyya bareenni ishii gunfuraa beenuun qallaa salaalumattuu nu jibbanis alaalumattuu jedhemmoo gaafa ol deebi'u jechuudha. Kana jechuun gaafa roorroo gaafa xiiqii waan keessa isaa jiru ittiin ibsataa jechuudha. Gootummaa jiru ittiin ibsata, ittiin wal jajjabeessaa, ittiin wal jaja, gootummaa isaa baasa, nama fuulduratti baasa, jaalala ittiin ibsata, roorroo ittiin ibsata, jibba ittiin ibsata, gadda ittiin ibsata jechuudha. Yeroo kana sirbamaa jechuudha. Sirbootuma hawaasni keenya, abbootiin keenya sirban sirbaatuma dhufne salaaliyaa biyyatti galaa nyaatanii abaaboo birraa salaaliyaa biyyatti galaa nyaatanii. Salaaliyaa biyyatti galaa nyaatanii abaaboo birraa salaaliyaa biyyatti galaa nyaatanii.
waliin galaayoo nu daddarbuu baatanii yaa baaboo birraas waliin galaayoo nu daddarbuu baatanii kanneen kana fakkaatu sirbaatuma guddannee jechuudha. Sirba irratti maal fakkaata? Maal sirbaa guddatte? Amma maaltu jira hawaasa keessaan jedhu san yaadanuufa. Sirba Salaalee waan baay'ee sirba baay'ee sirbaa Salaalee dhaqxee waa'ee sirbaa namoonni gaafattu hin jiru jechuudha. Keessumattuu nutillee yeroo horii eegaa guddannetti sirba adda addaa sirbaa turre jechuudha. Yeroo horii eegaa turretti amma sirba keessatti sirbi jaalalaa jira. Sirbi quuqqaa garaatti himattu jira. Sirba ittiin karaa ergaa hedduu of keessaa qaba jechuudha sirbi. Keessumaa sirba baay'ee wanni yeroo jaalalaa sirbinu tokko keessa yoo sii sirbe chamalleen kaate adamma tokko chamalleen konkolaate otoobisiin konkolaate adamma tokko gandashaanoo dabarraani adamma tokko gandashaanoo dabarraani. Anagaran natamate adamato yake kalo agarani. Jenne sirbina kakuni maalifi sirba jaalala ittiin dabarfattu jechuudha. Keessumattuu sirba ergaa jaalala of keessaa qabu jechuudha. Aarillee ittiin baafachuudha. Ittiin nama tuquudha. Sirba jigii irratti sirbamu immoo yeroo jigii tokko dhaqxee jigii haamas haa ta'u waan barbaade haa ta'u jigii namaa baate jigii san keessatti namni faarfamu jira. Namni immoo maqaan isaa akka gadi bu'ee faarfamu immoo waan jira. Keessumattuu maqaan isaa gaafa gadi bu'u jedhu hojii akka hin dandeenyetti ibsama. Gaafa maqaan isaa ol ka'u immoo hojiin isaa baay'ee hojii danda'a. Nama hundaa olitti waan hojii danda'u jechuudha. Akkaataan sanaan hojii isaa itti ibsita jechuudha nama sana. Afoolli kun dhalootatti gaafa darbaa deemu bu'aa mataasaa qaba. Sanis haa madaallu. Sadarkaa ammaa kanas maalirra jira jennee too'i hanqina soo qabaate kaasna. Waan inni irraa fayyadame keessa dhaloota isaa jechuun daa'ima duubaa dhufu ittiin barsiisa. Maal barsiisa? Hawaasummaa barsiisa. Haala naannoo barsiisa. Haala waliigalaa barsiisa. Waan keessa jiru barsiisa. Taatee duraan ta'aa ture seenaa barnoota ittiin barsiisaa jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo ijoolleen gara muuziqaatti jijjiiranii galii irraa argachaa jiru jechuudha. Bakka biraa fidanii yookaan kalaqa biraa fidanii yoo ta'an sirbuma hawaasaa kana sirbanii mooderni godhanii qindeessanii sirnaan qindeessanii too gara ija gurra hawaasaatiin gahanii galii irraa argachaa jiru jechuudha. Jaalee maaloo salaaleyaa biyya gootaa salaaleyaa biyya gootaa biyya muluu biyya taaddeem. Ijoollee maaloo ofii tuqnee nama ngeenyu inni nu barbaade. Salaalee gootota akkamii qaba armaan dura gootota akkamii eenyu faa qaba ittiin yaadachiisaa jechuudha dhaloota. Karaa biraatiin immoo nama akkamiiti hawaasa biratti yookaan immoo isa bira diina birattis haa ta'u isa orma biratti akkamittiin beekamu. Salaalee warra kan ofii dabarsee siin kennine kan ormaas dabarsee fudhanneedha jechuudha. Baay'ee gara kuteessa jechuudha. Kan ofii irratti sin dhiisu kan ormaafis hin mormu haqa isaatiif qofa akka falmatu sitti ibsaa jechuudha kun. Eenyummaa isaa sitti agarsiisaa deemaa jechuudha. Maqaan kiyya Birhaanuu Sheetuuti. Dursaa garee turizimiiti. Biyya tokko yookaan immoo Salaalee keessatti dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Sirbootaan aanaaleedha aanaaleetti sirbamu. Iddoo adda addaatti wal arga. Iddoo adda addaatti gaafsi hin jedhu namni akkuma aadaa biyya keenyaatti iddoo cidaatti wal argu. Iddoo akkanaatti waan wal arguuf afoolli kun afoola tokko. Gosa tokkooti. Afaan gosa tokkooti. Afoola gosa tokkooti. Iddoodhaa iddootti namuma faana kan naanna'u jechuudha. Iddoo cidaatti hin jedhee iddoo akkanaatti dargaggeettiin keenya wal ga'u waan ta'eef sirba ana giraar jaarsoo keessatti fa'i iddoo sanatti hin sirbama. Sirba sana aanan biraas immoo wal harkaa fuudhetoon hin sirba waan ta'eef jechuudha. Afoolichi kan tokkooti gosa tokkooti waan ta'eef. Ma sirba tokko abbummaan hin beekamu kaa sirba uummataa ta'edha. Sirba hawaasa. Calqaba kan baasu garuu namoota tokko namoota lama meeshaan akkanaa kaasuu barbaada. Sirba kana lafa kaanii yeroo kalaqanii sirbii kana hawaasatti gaafa kana jennu garuu namni kalaqee jira jechuudha. Abbaan isaa balus jedhamu baatu irraa fuudhamee sirbama jechuudha. Miira wayii keessa taa'etu waa yaadee sirba yookaan miira gaddaa keessa taa'ee sirba yookaan miira gammachuu keessa taa'ee sirba miirawwan garaagaraa keessa taa'ee sirba. Fakkeenyaaf Salaaleetti galchanii hoolota maseenguu gurraasanii shibooyi irra maranii mormaa gariimuu shurraasanii jedha hawaasni. Kana jechuun miira akkamii keessa taa'eeti fannifamuu agarii tulluusan hawaasatti himuu barbaadeeti jechuudha. Gaddeeti jechuudha. Fannifamuuf isaa gasan gaddeeti. Akkamitti shiboo irra maran morma isaa mushurraasan eessi isaatiillee maal akka ta'e itti himaa jira jechuudha. Afoola kanaan sirba kanaan itti himaa jechuudha. Miira gammachuu kan miira gaddaa keessa taa'etu waa kalaqa. Maqaan kiyya Ballataa Kabbadaa jedhama. Geerrara moo sirba
Hanuma barbaaddanu. Sirba wayya kaa. Yaada balbulloo siifituu yaada malee yaada balbulloo siifituu. Suma jedhee yaa shakkee ollaa dhancituu suma jedhee yaa shakkee ollaa dhancituu. Yaayaluu lucha kalamiin dibanii yaayaluu lucha kalamiin dibanii. Bakka shakkeen oolte galanii nifanii bakka shakkeen oolte galanii nifanii. Dhaggeeffattoota keenya qophii aadaa Afaartii har'aan gara godina Shawaa Kaabaa Salaalee deemuun Oromoon Salaalee afoolatti yeroo kam dhimma baha. Afoolli kun akkuma dur bal'inaan hawaasa keessa jira laata kan jedhu waan qindeessine isin dhageessisaa jirra. Tokka ebobini mi tokka ebobini atadaludiya chala mandemini misika barondini hodina manula chule mati Obsina ya doctor balama manula juve gati. Janna kakuno kana sirbinaan. Keessatti sirba kana keessa obsillee akka waa obsa qabaachuun faayidaa akka fuulduraatitti waan yaadessanillee akka argatan ittiin darba jechuudha sirbaani. Daleen armaazuda tadaludiya. Korichi jalala madara walbasuda fitat galatoma. Maqaan kiyya obbo Hailuudha. Hailuu Taayyee jedhama. Hailuu Taayyee 58 maanguddoodha jechuu dandeenya. Maangudduma sirbi Salaalee tokko ximqata. Ximqatatti taabonni hin baha. Bakka taabonni bahetti foolleen jira. Hainatu bakka baay'eedha sirbi isaa. Isa sirbamaa achi yoo gale immoo foollee jedhan foolleen jira. Foollee kawoon hin jedhama. Akkuma jecha fardaanis immoo bakka fardaa dhaqanii barda fardaa guskii walitti geerraranii kan kana ximqataa fi hidaari. Hojii hoggaadhaanis sirbinaa, hoggaa qonnus sirbinaa kan kana kun sirbi Salaalee. Mee sirbuu dandeessan anuma yaadattan keessa. Shan qotiyyoo leellisu. Hin dandeessan. Shororo alooni gurraattiin gurraan qabdu roya dingaa ole Salaalee waay gurraa shaanko ko Gotara chalan korsi yo korsiyani Gotara chalan korsi abbe bulukon korsi ate kamisi korsi Gotara chalan korsi Ya balgi kurfada ngatal tale rayate magartini alami sabdu daya jammeto akabisani ate dabartini yala ni moyu Salaalee galanii shuguti malee maayidatanii magaalee jalatanii dhiiba malabe maayimatanii. Nama geerraruu gaafchigote ajjeesi walitti fokkoraa zarraaf jedha ijoollee Salaaleedha walitti. Garuu amma akka durii sanitti sirbi amma hin jiru amma akka durii sanitti. Kun akka nama dur daboo keessatti akkuma sirbaa oola amma xinnoo qeerroonis gara timirtii waan galeef aadaa kan baay'ee sirbu ijoolleen ammaa kun hir'ateera. Sirbi kun yeroo ammaa maalirra jira? Hir'achaa dhufe moo akkuma durii sanitti jira waan jedhu san yaada waliin naannoo keessaa. Tole baay'ee gaariidha. Afoolli Oromoo kun dhugaa dubbachuuf taanaan bal'achaatuma jira malee wanna kana kan dura caalaa gabbuu hin qabu bal'achaa deeme. Gumii guddinaa fi dagaagina afaan Oromoo kan jedhu hundeessine manneen barnootaa 200 ol qabna. 200 kana keessaa immoo kutaa 4 ol kan ta'an irratti haga iskuulititti jechuudha. Gumii dagaagina afaanii kana hundeessinee tooni akkaataa ittiin afoolli kun walitti qabamee mammaaksi sirboonni jechoonni walaloon ciigoon jechamoonni soogoof sorgoo kanneen kun afoola kana barattootaan hawaasa kanarraa hawaasa weelluu amma sii kenne kanarraa walitti qabamee tooni ji'a manneen barnootaa sanirra deemne hojjetaa waajjira keenya walitti qabne waajjira keenyatti kuuwwansaa bifa qorannoodhaan kuuwwansaa immoo bifa jildeessuutiin akkaataa saniin qaama barbaaduuf kennine
Kanaaf immoo waajjira keenya teessisnee akkasumas immoo jildeessinee teessisuu qofa osoo hin taane yeroo qophiileen adda addaa jiran gabbaasnee hawaasa keenya kan barraa'e sun dur sirbii akkanaa jiraachuusaa duritti immoo hawaasni keenya dhimma guutummaasaa dhimma geerarsaa dhimma gaddasaa kanaan baafachaa akka turellee uummataan illee baasnee toone kan itti akka fayyadaman taasisaa jirru ta'uu isaati jechuudha. Salaalee keessatti aadaan duudhaan isaa weelluun isaa maal fakkaata jettanii dhuftanii toone haala kanaan waan kana dhimaatanii dhufuun keessan kun baay'ee gaariidha. Kawwee agariin tolu ani gurguruu jettanii ani gurguruu jettanii. Dhaggeeffattoota keenya qophii aadaa Afaartii irraa gara godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa Giraar Jaarsoo deemuun Afoola irratti waan jiraattota dubbisnee qindeessine kanumaan xumurra.